Baga nagaadhaan dhuftan ijoollee. Kun qophii sagantaa xaabitaa kan torbeetti gaafa sanbadduraa sagalee Waaqayyoo faarfannaa fi kadhannaa kan fidatee dhiyaatudha. Egaa barumsa keenya immoo kan nu maxxansinu YouTube irrattidha. Har'as gaa Waaqayyoo nu gargaaree araara isaa ayyaana isaa nu baay'isee jennaan barumsa kana fidannee dhufneerraa. Waaqayyoon waa'ee gargaarsa isaatiif baay'isneetu galateeffanna. Egaa isinis baga nagaadhaan dhuftan isiniin jenna. Egaa numa wajjiniin turaatii nu dhaggeeffadhaa baradhaa. Waaqayyoo waa isin barsiisaa, kadhannaa qabnaa, faarfannaa qabnaa, sagalee Waaqayyoos walii wajjiniin baranna. Sagantaa keenya utuun jalqabiin dura kadhannaadhaan Waaqayyoon kadhanneetu jalqabna. Egaa kadhannaa kana anuma wajjiniin dubbisaatii kadhadhaa. 1, 2, 3. Waaqayyo qulqulluu sodaatamaa galatoomi. Tiksee keenya waan taateef eebbifami. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Sagalee keetiin akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu ijoollee. Ijoollee waan torbee darbee walii wajjiniin baranne yaadattu? Torbee darbee Yesuus tiksee gaariidha jenneetu walii wajjiniin baranne. Hin yaadattu yoo ta'e macaafa qulqulluu Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:11 irraa Yesuus an tiksee gaariidha jedhee isanni dubbate isarratti hundoofneetu sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin baranne. Egaa Gooftaan Yesuus tiksee gaarii waan ta'eef jireenya isaa, lubbuu isaa, hoolota isaaf akka inni dabarsee kenne. Unuun immoo hoolota Kiristoos waan taaneef sagalee isaa dhageenyee akka isa duukaa buunu, inni immoo akka nu dura bu'ee adeemu walii wajjiniin barannee turre. Egaa ijoollee har'as barumsuma tokko walii wajjiniin barannaa. Waaqayyo garuu haala gaariidhaan nu barsiisa. Egaa har'as Yesuus tiksee gaariidha jennee walii wajjiniin barannaa. Dammaqaa immoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Luqqisii nuti har'arraa barannu kan inni argamu akkuma sila isinitti hime Yohaannis boqonnaa 10:11 irrattidha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Yesuus tikseen gaariin anaa, tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kennaa jedhee kan jedhudha. Ijoollee mee isin immoo naa dubbisaa luqqisii kana isiniin dhaggeeffadha. Tole Waaqayyo si haa eebbisu waan dubbistanii fi egaa itti fufneetu sagalee Waaqayyoo baranna. Ijoollee mee waan tokkoon isin gaafadha. Namni tokko ani dooktariidha yoo isiniin jedhee maal gochuu qaba dooktariin kun? Namni tokko yoo ani dooktariidha isiniin jedhu waan dooktariin godhu tokko gochuu danda'uu qabaa, hojiidhaanis nutti agarsiisuu qabaa jechuudha. Anamman fakkeenyaaf an dooktariidha yoon isiniin jedhee yoo isin dhukkubsattan isin yaaluu danda'uun qabaa, yoo isin gaaffii waa'ee fayyaa keessanii gaafattan hamba ta'ee isiniif deebisuuf yaalii gochuun qabaa yookiin immoo isinii deebisuun qabaa jechuudha. Namni tokko immoo barsiisaadha ani yoo isiniin jedhee egaa barsiisaan sun waa nama barsiisuu danda'uu qabaa jechuudha. An barsiisaa keetii yoo namni isiniin jedhee namni sun waan isin baruu qabdan isin barsiisuu qaba. Fakkeenyumaaf an isinitti himaa jira. Fakkeenyaaf namni tokko ani poolisiidha yoo jedhe hojii poolisii tokko akkasuma hojiidhaan hojjetee isinitti agarsiisuu qaba. Egaa Gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti waa'ee mataa isaatii dubbate. Maal jedheetu dubbate? Ani tiksee gaariidha. Tiksee gaariin immoo hoolota isaaf kan lubbuu isaa dabarsee kennudha jedheetu dubbate. Egaa Gooftaan Yesuus Waaqa qulqulluu ta'eetu jiru. Ani tiksee gaariidha jedhee eega dubbate akkamitti hojiidhaan nutti agarsiise jenneetu walii wajjiniin baran. Gooftaan Yesuus egaa an tiksee gaariidha erga jedhee akkamitti tiksee ta'uusaa kana immoo nutti agarsiise yookiin immoo yeroo biyya lafaarra ture tiksee gaarii ta'uusaa kana akkamitti namootatti agarsiise, sagalee Waaqayyoo akkamitti nu barsiisaa jenneetu walii wajjiniin ilaallaa. Gabaabaadha
Mee Waaqayyo immoo waan nu barsiisa kana keessa. Egaa Gooftaan Yesuus akkamittiin tiksee gaarii ta'uusaa mirkaneessee jenneetu walii wajjiniin baranna. Kan immoo macaafa qulqulluu irratti hundoofneetu waan Gooftaan Yesuus biyya lafaa irratti godhe hundumaa walii wajjin ilaaluudhaan tiksee gaarii ta'uusaa akkamitti akka inni nuuf mirkaneessee walii wajjiniin baranna. Egaa torbee darbee yaadattu yoo ta'e tikseen hoolota isaa duraa adeemeetu isaan tiksaa karaa gaarii isaanitti agarsiisaa kara boqonnaatti gara nyaata gaariitti isaan geessaa jennee barannee turre. Gooftaan Yesuus yeroo biyya lafaarra ture namoota karaa gaariitti agarsiisuudhaan gorsa gaarii kennuudhaan barumsa gaarii nuu kennuudhaani karaasa qajeelaa, karaasa boqonnaa qabu, karaasa jireenya qabu nutti agarsiisuudhaan tiksee gaarii ta'uusaa nuuf mirkaneesse. Karaa nutti agarsiisuu duwwaa miti. Gooftaan Yesuus karaa gaariirra, karaa qajeelaarra jiraachuudhaan jireenya isaatiin illee nutti mul'isee fakkeenya nuuf ta'ee dura keenya adeemeetu egaa akka tiksee gaarii ta'e nuuf mirkaneesse. Egaa ijoollee barsiisi Gooftaa Yesuus sagalee isaa keessatti nu barsiisee akkasumas immoo jireenyi inni biyya lafaa irratti jiraatee nutti agarsiisee dhugaadhumaan Gooftaan Yesuus tiksee gaarii ta'uusaa kan mirkaneessudha. Fakkeenyaa fi sagalee Waaqayyoo keessaa hin hatiinaa, nama hin jibbiinaa, waliin miidhiinaa, araara walii godhaa jedhee Gooftaan Yesuus kan inni nu barsiisee karaa gaarii, karaa araara walii gochuu, karaa jaalalaa, karaa dhugaa nutti agarsiisuuf yookiin nu barsiisuuf ture jechuudha. Egaa dhugumaan Gooftaan Yesuus tiksee gaarii ta'uusaa nuuf mirkaneesseera. Egaa torbee darbee yaadattu yoo ta'e tiksee gaariin hoolota isaa hin nyaachisaa, hin obaasaa, baaseetu galchaa jennee immoo haasofnee turre. Akkasuma egaa Gooftaan Yesuus yeroo biyya lafaarra ture namoota yoo isaan beela'an biddeen nyaachisuudhaan, yeroo isaan dhukkubsatanii gaddan isaan fayyisuudhaan, akkasumas immoo yeroo isaan hidhaa seexanaa jala galan hidhaa seexanaa jalaa isaan baasuudhaan dhugaadhumaan tiksee eebbisee isaanitti agarsiiseera. Akkas godheeraa har'as immoo akkasuma Gooftaan Yesuus waan nu nyaannu nuuf kennuudhaan, dhukkuba keenya fayyisuudhaan, hidhaa keenya hiikuudhaan, nu gargaaruudhaan har'as Gooftaan Yesuus tiksee keenya ta'eedhuma nu geggeessaa jira. Kana hubadhaa. Egaa akkuma foon keenya nyaachise sagalee isaa nu barsiiseera Gooftaan Yesuus. Sagaleen isaa kun har'as barreeffamee jira. Sagalee isaa akka nu nyaannee barannee ittiin qajeelluu fi isallee nuuf kennee waan jireenya keenyaaf barbaachisu, waan jireenya qajeelummaaf Waaqayyo wajjiniin walii galanii jiraachuudhaaf waan barbaachisu hundumaa Gooftaan Yesuus karaa sagalee isaatii nuuf kenneera jechuudha. Qajeelfama jireenya keenyaaf ta'ullee sagalee isaa keessaa Waaqayyo nuuf kenneera. Kanaaf gaa Gooftaan Yesuusiin baay'ee galateeffannaa. Har'as Gooftaan Yesuus itti fufee tiksee keenya isa amanamaadha. Adda biraa gaa torbee darbee hin yaadattu yoo ta'e akkuma fakkii kanarratti argitanii tiksee gaariin hoolota isaa yeeyyii irraa hin eegaa jenneera. Yeeyyiin gaa isa nama ajjeesuu dhufu, isa nama miidhuu dhufu, isa nama cabsuu dhufudha jechuudha. Egaa yeeyyiin immoo akka seexanaatti fakkeeffama sagalee Waaqayyoo keessatti jechuudha. Egaa akkuma tikseen kun hoolota isaa yeeyyii irraa eegu Gooftaan Yesuus unuunis immoo seexanarraa nu eegaa jechuudha. Maal godhe Gooftaan Yesuus? Hojii seexanaa diiguudhaan, hojii isaa dukkanaa ifa baasee nutti mul'isuudhaan, akkasumas immoo hojii seexanaa irratti aboo nuuf kennuudhaan Yesuus tiksee gaarii ta'uusaa nuuf mirkaneessee jechuudha. Egaa har'aa Gooftaan Yesuus waan aboo nuuf kenneef hojii seexanaa maqaa Gooftaa Yesuusiin jennee diiguu dandeenyaa jechuudha. Akkasumas immoo Gooftaan keenya Yesuus hojii seexanaa hundumaarraa isa mul'atee dhokotee dhufurraa
nu eegaa jechuudha. Kanaaf eegumsi har'a gooftaan Yesuus nuuf godhu hojii seexanaa hundumaa inni nurraa ifatu, inni nurraa faccisu tiksee gaarii fi amanamaa ta'uusaa nu barsiisa jechuudha. Adda biraa immoo torbee darbe hin yaadattu yoo ta'e har'as akkuma dubbifannee turre tiksee gaariin lubbuusaa hoolota isaaf dabarsee kennaa jenneerra. Gooftaan Yesuus an akka hin duuneef, isin akka hin duuneef, cubbuu keenyaan kasasamnee akka Waaqayyo irraa adda baanee hin hafneef annan du'aa fi isaan Waaqayyootti haa araaramanii nuun jedheetu fannoo irratti lubbuusaa dabarsee nuuf kenne. Gooftaanu akkuma jedhee tiksee gaariin lubbuusaa hoolota isaaf dabarsee hin kennaa. Akkuma inni jedhee egaa dhugumaan fannoo irratti nuuf fannifamee cubbuu keenyaa fedhee nuuf du'uudhaan araara immoo nuuf gochuudhaan gooftaan Yesuus tiksee gaarii ta'uusaa nuuf mirkaneesse. Gooftaan Yesuus egaa erga ajjeesaniini boodallee du'a mo'ee ka'uudhaan gara Waaqayyo Abbaa dhaqee aboodhaan mirga abbaa isaa taa'uudhaan har'allee tiksee keenya gaarii ta'ee nu eegaa jira. Fakkeenyaaf hafuura isaa qulqulluu nuuf ergee hafuura isaadhaan nu barsiisa, ammumallee nu barsiisaa jira. Ayyaana isaatiin nu gargaara, sagalee isaa nu barsiisaa, hojii seexanaarraa nu eegaa, nu tiksaa, hojii seexanaa ifatti baasee unuuniin immoo nu gargaara. Kana hundumaa gochuudhaan har'as gooftaan Yesuus anaaf isiniin tiksee gaarii ta'ee nu eegaa jira. Kanatti baay'ee gammaduu qabna, Waaqayyoonis baay'isnee dhuma galateeffachuu qabna. Egaa har'as gooftaan Yesuus tiksee keenyadha. Amma dhuma biyya lafaattuu immoo yeroo hundumaa gooftaan Yesuus nu tiksa, nu eegaa, nu gargaara. Yoo dhukkubsanne dhukkuba keenyatti nu fayyisa, yoo gaddine nu jajjabeessa, yoo waan nyaannu dhabne Waaqayyo haala nuu mijeessee waan nu nyaannuuf waan nu dhugnu nuuf kenna. Gaarummaa isaa hundumaadhaan nu tiksaa jechuudha gooftaan Yesuus. Kanaaf Waaqayyoon baay'isnee hin galateeffanna. Egaa maal barannaa barumsa har'aarraa immoo yoo jenne tokkoffaan Waaqayyo hamma har'aatti nu tikseera. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu, Waaqayyo ijoollee isin tikseetu har'aan isiniin ga'e. Dhukkuba baay'ee irraa, dhibee baay'ee irraa, hammeenya baay'ee irraa, badiisa baay'ee irraa, balaa baay'ee irraa, hojii seexanaa baay'ee diiguudhaan gooftaan Yesuus eegee tikseetu asiin nu ga'e. Anaanis akkasuma mana koo, maatii koos akkasuma, isiniinis akkasuma mana keessan, maatii keessan hunduma keenya nu eegeetu Waaqayyo asiin nu ga'e. Adda biraa immoo Waaqayyo bara jireenya keenya hundumaatti tiksee keenyadha. Yeroo ijoollee taanus, yeroo dargaggoo, yeroo nama guddaa, yeroo dullumaa, bara jireenya keenya hundumaatti gooftaan Yesuus tiksee amanamaa, tiksee dhugaa, tiksee gaariidha. Kanaaf baay'ee gammaduu fi Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee. Tole ijoollee har'as faarfannaa masa torbee darbeen isinii faarfadhaa. Muuziqaa baay'een qabu, zeemaan isaallee baay'ee miti, garuu sagalee Waaqayyoo keessaa bu'ee kanaaf na dhaggeeffadhaati ana wajjiniin faarfadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Lubbuusaa kan kennu tiksee gaariidha. Jireenya kan kennu tiksee gaariidha. Dheedicha kan kennu tiksee gaariidha. Yesuus tiksee gaariidha. Lubbuusaa kan kennu tiksee gaariidha. Jireenya kan kennu tiksee gaariidha. Dheedicha kan kennu tiksee gaariidha. Yesuus tiksee gaariidha. Yesuus tiksee dhugaan maqaa koo beekaa. Anis nan dhaga'a dubbii isaas beekaa. Inni tiksee kooti na duraa deema.
ani sola isaatii isa duubaan deemaa. Yesus tiksee dhugaan maqaa koo beekaa. Anis nan dhaga'a dubbii isaas beekaa. Inni tiksee kootii na duraa deemaa. Ani sola isaatii isa duubaan deemaa. Lubbuusaa kan kennu tiksee gaariidha. Jireenya kan kennu tiksee gaariidha. Dheedicha kan kennu tiksee gaariidha. Yesus tiksee gaariidha. Anis Yesuusini tiksee koo godhee. Sagalee isaa dhugaa addaan baafadhee. Isa duukaan bu'aa geggeessaa isaatiin. Inni na geggeessaa sagalee isaatiin. Lubbuusaa kan kennu tiksee gaariidha. Jireenya kan kennu tiksee gaariidha. Dheedicha kan kennu tiksee gaariidha. Yesus tiksee gaariidha. Anis Yesuusini tiksee koo godhee. Sagalee isaa dhugaa addaan baafadhee. Isa duukaan bu'aa geggeessaa isaatiin. Inni na geggeessaa sagalee isaatiin. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Guyyaa tokko immoo Waaqayyo gaafa haala nuu mijeessee muuziqaatti goonee bareechinee asisiniif baasna jennee amanna. Waaqayyo immoo akka inni kana nuuf godhus abdii guddaa qabna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kadhannaa Yesus nu barsiiseen sagantaa keenya xumurra. 1, 2, 3. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeen keenya irraa nuuf kenni, yakkaa keenya nuuf dhiisi, nutis warra nu yakkanii fi akka dhiisnu, qorumsatti nu galchiin, hamaa nu oolchi malee, mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Tole egaa ijoollee fakkii nuti asii sagalee Waaqayyoo irratti baranne kana kan nu kennanii Free Bible Images kan jedhamanidha. Tolaan yookiin bilisaan nu kennaniiru. Waaqayyoo isaan eebbisu hojii isaan mootummaa Waaqayyoof hojjetaa jiran kanaafi egaa barumsi nuti har'aaf qabnu kanumaan raawwataa. Torbee dhufu yoo Waaqayyoo jedhee nu gargaaree macaafa faarfannaa boqonnaa 23 irraa Waaqayyoo tiksee kooti jenneetu walii wajjiniin barannaa. Ammasitti Waaqayyoon kadhadhaa. Macaafa qulqulluu keessan dubbifadhaa. Gammadaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Torbee nagaa kan eebbaa kan gammachuu isiniif haa ta'u. Amma torbee dhufu gaa deebinee wal agarruutti nagaa Waaqayyoo keessa jiraadhaa. Nagaan turaa. Eebbifamaa.